san raasaa ture. Har'a waan san faallessu qabadhee dhufe. Sababiin isaa akkasitti deemti jiruun addunyaa. Nuti mootummaa kana yoo carraa kennineefi waan gaarii isaa irraa dubbannu haa inni waan gaarii dalaguufi malee haa inni duubaan hudduu keessa nu dhiituufi miti. Isinii galaami jechi kiyya kun. Yeroo Abiyyi jenyu sababa malee hin jenyu. Yeroo Adaanechi faarsinu sababa malee miti. Yeroo nu faarsinu kana yoo isin dhiitichoo hudduu keessa nu kennite achi garagallee dhiinna jechuunillee. Kanaafuu yeroo tokko isin gorsaa yeroo tokko isinitti himaa. Yeroo tokko isin dura dhaabbachaa akkanatti oofna jechuudha. Amma wanni isiniin jechuu deemnu marii kanaan dura kalee malee dheengadda godhamaa jiru obbo Leencoo Lataa dabalatee Amiin Jundii dabalatee uummanni keenya warri biyya keessa jiran Araarsoo Biqilaa namoonni hedduu wayii biyyoolessaa kanarratti Oromoon tokkummaadhaan waa mara tokkoomee gaafa bakka marii biyyoolessaa san dhayne wal faffacaasuu dhiibnee yaadaan wal mormuu dhiisnee asuma fixannee deemna waan jedhu tokko haasa'aa jirtan. Eessayyoo hedduu namatti tola. Hedduu wanna san caale hin jiru. Dhugaa isinitti hima. Maaliif isinitti dhufe har'a hooggantoota waraana adda bilisummaa Oromoo irraa dubbachuu deema har'a. Jalbaatee urgee sa'atii kanatti du'aa fi jiruu jidduu jira. Sababii maaliitiif? Oromoodhaa qabsaa'uu isaatiif du'aa jira. Jaal Daawud Ibsaa maaliif mana keessa hidhamee bira ta'a? Oromoo qabsaa'uu isaati. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maaliif hidhanii irra ta'an? Oromoo qabsaa'uu isaati. Qondaalota waraana adda bilisummaa Oromoo hunda isaanii sa'atii kana mana hidhaa keessa jiran maaliif hidhaman? Oromoo waan ta'aniif hidhaman. Waan biraa waan takka of keessaa hin qabu. Waan takka jarri addatti damoosa barbaadaniiti miti. Sababa biraallee Abiyyi irraa barbaadaniiti miti. Oromummaa isaanii qofaaf. Namummaa isaanii qofaaf. Jaalala isaan Oromoo qofatu achitti isaan hidhe jechuudha. Mee sheer godhi Rabbiin fayyaa si haa kennu. Baatee urgeessaa dhukkubsatee ciisu saniif jecha sheer godhi. Anaaf sheer hin godhin dhugaa sitti himaan. Anaaf jecha sheer hin godhin. Yoo Jaal Daawud Ibsaa guyyaa takka isiniif jecha qabsaa'e Oromoo. Yoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa takka isiniif jecha qabsaa'e sheer godhi harka kee fayyaa argata malee dhukkubsatu. Anatu siin jedhe sheer godhi. Hedduu na dhukkubaan. Maaliif jennaan Abiyyiin ilma Oromooti. Hayyuu Oromoo ajjeesuu hin qabu, dararuu hin qabu, hidhuu hin qabu. Kaleessa OBN irratti obbo Leencoo Lataa fa'aa marii geggeessaa jirtan. Mariin isin geggeessaa jirtan bareeda fudhannee jiru. Sirri. Oromoon waa hundaa mana keessa mari'atee fixee bakka sila haasa'amutti wajjin haasa'uudha qaba. Fakkeenya Alamuun Simee ilma Oromooti. Nama ministeera irra jiru. Dhufee yoo ka jara kana mormu taate Oromoon aadaa kanaan Alamuu Simee of keessaa baasuu qaba malee Alamuu Simee wajji dhaabatee Oromoo kan asfalmuu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf isinii kaayaa jira. Asirratti akka Oromootitti nuti ka hidhaa jirus nu hiika. Tokkummaan keenya haa jabaatu. Tokko haa taanu. Wanni wal qoonnuuf hin jirru jennee galgala ganama asirraa iyyaa jirra. Yeroo gidduu kana Adaanechi Abeebee irratti duula dhaabnu. Muummicha ministeera Abiyyi Ahmad irratti duula dhaabnu. Shimallis Abdiisaa irratti duula dhaabnu. Maali sababni uummanni kun maaliif lashee nu laalaa jira? Kana maal isin hin galleesi? Nuti waa isinirra barbaacha jirra bar. Hoggantoota keenya Jawaar fa'aa hidhaadhaa baastan dhuga. Nuti Jawaar Muhammadis waan inni Oromoodhaa qabsaa'eef isa jaalanne. Jaal Daawud Ibsaatis waan inni Oromoodhaa qabsaa'eef isa jaalanne. Baqqalaa Garbaatis waan inni Oromoodhaa qabsaa'eef isa jaalanne. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatis waan inni Oromoodhaa qabsaa'eef isa jaalanne. Isaan hunduu nuuf ija tokkoon laalla. Tokko hiitanii tokko dhiisuun. Iftaan baastan borbaaftan jennee obsaan isin eeggachaa jirra jechuudha. Gara nagaatitti eega dhufaa jiraattan qabsaa'aan Oromoo hunduu tokko. Jarri kunis waggoota 27 dabran keessatti wareegama guddaa kafalanii mootummaa Tigraay dura dhaabachaa turan jechuudha. Isinii galaami warroonni akka Jaal Daawud Ibsaa warroonni akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ka akka hidhatti isin dararaa jirtan kuni warra guyyaa takka jecha wayyaaneef jecha hin jilbiiffatin jechuudha. Ijoolleen kun maal balleessanii sa'atii kanatti beelaan qaxxamanii mana hidhaa keessatti du'an. Yaa Abiyyi Ahmad dhaga'i sitti maan Oromoo malee galmi kee galma siin ga'u dhugaa siif maan Oromoo malee milkaa'uu hin dandeessu. Oromoo malee bakka barbaaddu ga'uu hin dandeessu. Itoophiyaa san bulchuudhaaf Oromoon si barbaachisa. Tokkummaan Oromoo si barbaachisa. Oromoon akka gaariitti sodaatamuun si barbaachisa. Si mataa keetiif Oromoon ammoo nama aangoodhaaf sitti deemu akka hin taane hubachuu sirra jira. Oromoon akka inni aangoodhaaf si falmine hubachuu sirra jira. Kana hubadhu nuti si gaafachaa jirra seeraan. Warra sirna kaleessaa nurra deebisuu barbaadu maaf hin hidhin? Deeggartoonni Baalaa Daraas Finfinnee keessa wal ijaaranii alaabaa lumuxii uffatanii uffata mililik kaawwatanii Oromoo irratti waraqaa yuunivarsiitii keessa battansanii maal balleessite hayyoonni Oromoo waggaa 2 guutuu mana hidhaa keessa teettu. Yakki jara kanaa maali? Oromummaan yakkaa kana muruu isin biratti. Yookaan isin ilmaan abbaa gadaati jechaan turre. Maal ta'a yoo gadhiistanii
karama normaalii yaada isaanii ibsataniitu isin morma rakkina maalii qabu? Meeshaa waraanaa qabatanii isin lolaan jiran. Qabsoo karaa nagaatitti amananii kaleessa abaa'oo bosona jiruuf nuti wanni waliin nu hidhuun jedhanii isinitti himan maal barbaaddan kana caalaa jarana? Mee hooma barbaaddan jara kanarraa nuuf hima. Nuti Oromoon waan addaa takka hin beeknu qondaalota isin irra dararaa jirtan bor nuuf hiitan iftaan nuuf hiitan obsaan isin eeggachaa jira. Isinii galee yeroo kun asii dhagaa isinitti darbu dhagaa isinitti hin darbinu gara as tasgabbiititti as dhufaa jirtanii ummata keenyatti as deebi'aa jirtanii hidhamaan Oromoo hunduu hiikamu jennee obsinee isin laalaa jirra jechuudha. Garuu yoo har'a baatee urgeessa mana hidhaa keessatti beelaan du'uudhaaf sa'aatii isa dhumaa irratti akkatti inni dararamu hedduu na gaddisiise. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo sa'aatii kanatti nyaachaa jiran dhugaan jiran dhumaa jiran Oromoo isiniif jecha du'aa jirti jarra. Uummanni Oromoollee nama galata namaa hin beekne ta'uun isinirra hin jiru. Nama dhugaa namaa hin beekne ta'uun isinirra hin jiru. Jara kanaaf sagalee ta'a gadi bayaa ilma namaa. Maaliif du'an jarri kun? Bindaa barbaachaa miti, damooza barbaachaa miti, birrii barbaachaa miti. Siif jecha hidhaa jiru, siif jecha wareegamaa jiru, siif jecha caccabaa jiru, siif jecha du'aa jiru. Siif jecha waggaa lama mana hidhaa jiranii. Waan biraa waa takka hin barbaadan dhugaa isinitti hima. Namni gammaddu jiraachuu mala garuu gammaduun sirraa hin jiru. Wallaalummaaf gammadda. Hidhamuu ayya dura adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawuditti gammaduun kee wallaalummarraa madda malee beekumsarraa hin maddu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatitti gammaduun kee beekumsarraa hin maddu wallaalummarraa madda. Ilaalcha kooti kun sababiin isaa namni kun maaliif hidhaa jira hubachuuf sirra jira. Jarri kun lubbuu takkatti qaban kennanii Oromoo siif jecha bar. Ilmoo ofii gatanii niitii ofii gatanii kan niitii qabu niitii isaa gatee kan ilma qabu ilma isaa gatee qabeenya isaa hunda gatee saba kanaaf lubbuu kennee manni mana hidhaa keessa ta'a. Maaliif Oromoo nama kee gatta? Warra addabaabayii irratti uffata mililik uffatee nuti nugusa ijoollee nugusaati siin jedhu seera dhiyeessuu hin dandeenye Abiyyi Ahmad. Akkamitti ilmaan Oromoo waggaa lama hidha? Ijoollee seeraan aadaan kalee isaa nutti hin deebisini. Akka keetitti biyya bulchii, akka Oromootitti biyya bulchii, taraan taraateeti Abiyyi Ahmad. Nugusummaa kalee isaa nurraa dhiisi. Warra waan kalee isaa nutti faarsu nurraa dhaabi. Warra isaan jedhu maaliif hidhatti darara? Aangorraa si kaafanna jedheeni Oromoon hin jenneen takka. Aboo kana nurratti hin dalagin. Seenaa nu kaleessaa nu barbaanne nutti hin fe'in. Waan nu hin barbaanne dirqamaan nurra hin kaayin. Waan nu hin taane nurraa qabi. Aangoo kee akka barbaaddetti bulchi. Seera barbaadde baasi. Kana jechaanii ture Oromoon. Hin ta'u. Nugusa isin godha. Waan isin kaleessa jibbitan san jaalattanii osoo hin taane dirqamaan isiniif fe'a jedhee ilmaan Oromoo warra mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yakka biraan qabu. Waan sii qabsaa'eef Oromoo. Jaal Daawud Ibsaa yakka biraan qabu. Waan sii qabsaa'eef. Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka Mikaa'el Booran sii qabsaa'eeti malee waan biraati salphina biraati miti. Hateetii miti bar. Lukkuu hateetii miti. Lilmoo hateetii miti. Wanni gadaanaan Itoophiyaa keessatti amma gatii rakasaan bitamu lilmoodhaa miti. Lilmoo nanne jarri kun macarrashaa irra Oromummaa isaaniitiin hidhaman. Bosonallee seenanii qawwee qabatanii Abiyyiin lolaan jiran. Qabsoo karaa nagahaa qabsoofna. Je'anii itti amananii fudhatan. Hin beeka Abiyyiin Ahmad. Maafii dheerrata? Maaliif beelaan ajjeesa? Hedduu na gaddisiisa. Hiikaa jara kana. Hiikaa homa takka isin hin fayyadu. Oromoo baasuun isinii bu'aa qaba. Dhugaa isinitti himaa. Nuti har'a yoo isin hidhamtoota Oromoo mana hidhaa irraa baastan akka itti isin dura dhaabannu hin qabnu. Gaafii kenna nuu deebisaaf yoo isin falmineen alatti namni mana hidhaa jiru nu haa hiikamuuf isin dura hin dhaabbannu jechuudha. Du'a nurraa dhaabaaf isin dura dhaabbanna. Oromoon waan barbaadu gaafii isaa deebisaaf isin dura dhaabbanna malee aangoo isin irraa fudhachuuf miti kan isin dura dhaabbannu. Kanallee hubachuu isin irra jira. Isinii galee yoo ammoo akkanumatti jarri kun achitti haa dhumani nun ilaallatu jettan fixa rakkoo takka illee hin qabu. Rakkoo takka illee hin qabu. Ajjeesa homaa miti. Beelaanis haa dhuman. Hidhaallee darara ajjeesa rakkoo akka qabu isintu dalage. Seenaan har'a dalagamu waan Abiyyiin Ahmad godhe hunda. Abiyyiitu qabsaa'ota Oromoo bakka akkana mana hidhaatti fixe beelaan. Hin galmaayaa bar seenaan. Abbootiin gadaa kana keessa maal gochaa jirtan? Jaarsoleen biyyaa kana keessa maal gochaa jirtan? Qabsaa'ota waraana adda bilisummaa Oromoo kana hidharraa akka mootummaan kun hiiku jaarsummaa maanuu gaafattanii badiin jara kanaa maali jettanii itti siixanii haasofsiiftanii. Abiyyi yoo jara kana hiikeen salphata hin kabajama malee. Hin diqqaata hin ulfaata malee. Mee maaltu sarraa hir'ate Jawaar Faayii irratti? Warri kaleessa isa arrabsu arraba isarraa dhaabee bararra. Warri kaleessa isarra duulu itti duulaan jiru bararra. Maaliifi? Nama kana gara nagaatitti as dhufaa jira. Oromoo hundaa ofitti deebisaa jira. Kallattii Oromooti dhufaa jira. Oromoon kana laalee tasgabbaa'e. Gaafa isin ammoo nu sobdanii tokko keessaa baaftanii tokko rakkaasuuf deemtan kun isiniifis hin dalagu. Nuti Jawaariin gaafa inni dharraa bahe ittiin himne.
dubbachuu sin dandeettu waan dubbattu sin qabdu jennee sinitti himna. Dubbachuu sin dandeessu waan dubbattu sin qabdu jennee. Maaliif? Jawaarraa waan dubbatu hin qabu Itoophiyaa keessatti abadan. Jecha takkatti dubbachuu hin danda'u. Sababiin isaa Jawaar karaan inni itti amanu karaa nagaati. Qawwee ittiin amanu. Yaadaan namni Jawaar mormuu hin jiru. Qawween nama mormu wajjin mormuu hin dandeessu. Isii galee Profeesar Maraaraan Guddinaa qawween qabu. Yaadaan si morma. Yaadaan na mormuu hin dandeessu. Yoo waan takka dubbadde qawween na naanneessita. Kanaafuu jarana hin beeknan waa maraayyuu. Jawaararra Oromoon osoo gaafii gaafate deebisuun qabu. Kallattii hundaan cufa abbaa gadaa laali. Sheeka Itoophiyaan qabdu laali. Qeesii biyyi qabdu laali. Waan takka deebisuu danda'anii? Hin danda'an. Jawaaris waan si deebisuun qabu. Oromoon akka Oromootitti waan gaafate deebisaa tokkummaan argachuun nurra jira. Walii gallee waan gaafanne waan wajji dhabne qabna Oromoo nuti. Waan waliin dhabne qabna waan wajjiin dhabne wajji gaafachuun nurra jira. Kanaafi Abiy Ahmed jechuun qondaalota adda bilisummaa Oromootiif ijoollee Oromoo hunda yoo hiite Oromoon si kabaja malee sin xiqqeessu. Warri bosona jiru gaafii si gaafate deebisiif siin jechaa jirra nuti. Tokkummaa Oromoo keessatti jaalmarroo wajjiin gattaa'ii dubbadhu ijoollee Oromoo waliin ajjeesisiisinii siin jechaa jirra nuti. Guyyaa har'aa nama meeqa achi ergite wabotti? Nama meeqa ergitee Cirorraa dhufe, Baddeessarraa dhufe, Shaashamannirraa dhufe, Eessirraa dhufe, achii dhufe. Isin dhugumatti goota maaliif ijoollee Oromoo wal ficcisiifta? Kana siidhaamaa jirra nuti. Lakkii ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun humna siin ta'u siniidha. Afaan Oromoo ijoollee wajji dubbatu irra booji'amtoota waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee irra Cirorraa dhufne jedhanii waraana adda bilisummaa Oromootiin booji'amanii haasa'aa jiran ilmaan Oromooti. Hedduu mataan nama dhukkuba. Osoo Abiyyiin Ahmed nama biraa taate humaa miti. Akka kaleessaa wayyaanee yookaan saba Amaaraa wayii taate rakkoo takka illee hin qabu jiran. Yoo har'a ilmaan Oromoo ilma Oromoo ajjeesuuf dhayitee yookaan duutee ka lubbuun isaa hafte booji'amee isin ajjeesuu dhufne shanee ajjeesaa jedhanii nu erganii carraa san dhabee ufii isaatii du'aa jira jechuudha. Ajjeesuu dhabee ufii booji'amaa jira. Kana maaltu godhe isin warra aangorra jiru. Haga yoom maqaa shaneetiin ijoollee Oromoo haadha jalaa baastee ilma hiyyeessaa ajjeesisiiftu. Tokko kana kunis sirraa'uu waan qabuudha. Nuti namni rakkina qabu marroo miti jaalattee jibbitee dhugaa sitti himna borisiif taanis marroon karaa sirrii irra jira. Yoo isin nutti as deebuu baattan nuti marti isa wajji dhaabachuudhaaf dirqamna jechuudha. Isinii galee warri Oromoo ta'ee maqaa Oromummaa bilisummaa Oromoo barbaadu gaafii uummanni isin gaafate yoo isin deebisuu baattan hundi isaa marroo wajji akka dhaabbatu shakkiin takka illee hin jiru. Kana maaltu nutti fida? Dirqama nuuf fida jechuudha. Akka ilmaan Oromoo tokkotti, akka obboleewwan keenyaa tokkotti, akka nama afaan tokko dubbatuutitti, akka nama yoo isin hinjifatamtan biyyatti galtan hin qabne tokkottis isin kadhachaa jirra laala. Leencoo lataa baasisiisi akkuma hidhamtoota taawwan irratti waan silaa dandeettu gootee Jawaar faa hidharraa hiikaman jara kana siikuudhaaf dalaga. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo hiikamuun Abiyyiisiif kabajaadha malee salphinnaa miti. Hiiki hiniita sin fayyadu. Jarri kun osoo du'anii iyyuu maqas si bada. Ilma Oromootu gaafa biyya bulchu qabsaa'ota Oromoo fixeenuu salphinna gadi dhiisi. Si dabalama malee kabajaan sirraa bu'u takka illee jiru. Dirqama keeti ammoo kana gochuun. Oromoon akka Oromootitti kabajamuuf Oromoo biratti kana godhuu qabda jalqaba. Oromoo hunda hidharraa baasi. Gaafii uummanni si gaafate tasgabbiidhaan seeraan deebii kenni. Warra bosona jirus shaneedha ka jettu kanas nurraa dhaabi. Nuti shaneen beeynu. Waggaa sadiin kana keessa dhuftee maqaa barbaadde nuu baasuu mirgan qabdu Abiyyi Ahmed. Dhugaa siif himaa. Ittiin nu ajjeesuudhaaf rakkoo takka hin qabu. Sii tolee jira. Garuu ka du'aa jiru qabsaa'ota waraana adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo qofaa miti beeki. Warri ati leenjistee bor sholoqoo maalii sholoqoo jettee eeggistee achi ergaa jirtus wareegamaatuma jira. Kanaafuu kanarraa hubattee maqaa shanee jedhu kana waraana adda bilisummaa Oromoo irraa kaasi. Yookaan saalfii tokko malee waraana adda bilisummaa Oromoo jedhii maqaa isaatii waami. Shaneen hin beeku uummanni. Shanee yoo ta'es kan namni bakka shaneen bakka bu'u Jaal Daawud Ibsaati. Hayya duree adda bilisummaa Oromootu jaare shanee. Shanee Daawud Ibsaa hoogganaan jiru har'a. Jaal Daawud Ibsaa mana hidhaa jira isin harka. Jaal Daawud Ibsaa gadi baasa. Shaneen takkallee hin jirtu. Marroon qabsoon isaa woboodha. Woboo jechuun OLA jedhee maqaa isaa baafatee maqaa qaba. Maqaa isaatiin waami waan biraa dhiisi.
namni kamuu maqaa waama maqaa nama maxxansitanii nama ajjeesuu dhaaba kanarratti ani ka jedhu waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin waraanatti seenuun isin miidha malee isiniin fayyadu tokko maaliif jennaan Oromoon lolaa jirtan waan ta'eef Oromoon kuni akkuma jallataan keessa jiru qajeelaalleen keessa jira akkuma badaan keessa jiru gaariilleen keessa jira akkuma wallaalaan keessa jiru hayyuulleen keessa jira akkuma namni xilaataa ergamu jirus kasabaa ergamus keessa jira Oromoon hundaayyuu qaba kana quba qabaadhu har'a namni si ergamu mallaqaaf jecha doolaaraaf jecha birriidhaaf jecha bizinesaaf jecha kumaatama jira akkasuma osoo saantibii takkan fudhanne osoo mindaa takkan fudhanne osoo birrii takka harkatti hin kennineef Oromoodhaaf jecha ka qabsaa'us kumaatama jira laal Sikale ujoolleen har'a waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin jiran tokko damoosa mindeeffamaniitii miti. Kasi bira jiru mallaqaan socho'a. Kamarroo jiru bira jiru ammoo mallaqa malee qabsaaya. Maaliif? Ummata isaa bilisa baasuuf jecha jechuudha. Ummata isaatiif bilisummaa fiduuf jecha jechuudha. Ummata isaatiif walabummaa fiduuf jecha jechuudha. Ani akka ilma Oromoo tokkotti. Gizeen nuti akka ilmaan Oromootii wal dura dhaabbannu miti. Dogoggora baay'ee dalaydan. Ka dalaydan irraallee baradhaa. Rakkoo baay'ee raawwatta waggaa dabran sadiin keessatti har'a biyya keessatti namni zayitii bitachuu dadhabe kanarratti ammoo uummanni Oromoo illee isin dura haa dhaabatu nutti ka'ee nurra haa garagalu haa nu nyaatu yoo jedhe waa takka isiniif hima oppodiyoo biyyatti dheessitan hin qabdan biyya itti galtan hin qabdan isinitti madugama jirtu laala biyya dhayxan takka illee hin qabdan Oromoon akkanatti osoma isin tumtanii duuba dhaabattanii shanee jettanii ajjeessan homa godhe yoo isin hinjifate wallahi biyyatti baqattan takka isin qabdan takka yoo siyaasaaf warqii isin danda'ee isin hunda bakka takka fudhate gaarii sunis isallee gana waa hedduutu eeggate siyaasaaf warqii mataa isaa gaafa Itoophiyaan mootummaa biraa argatte gaafii keessa gala jireenyi siyaasaaf warqii illee har'a garuu dhugaa isiniif hima isin oppodiyoon hundi wayii eltira baqachuu dandeessanii hin dandeettanii bara hundi keessan eltira baqachuu hin dandeessanii Tigree waggaa 27 biyya bulchite ummata keenya miitee jennaan har'a maqaa juntaa jedhu itti baastanii qawwee itti baastanii lolaanii jirtumi isinis gaafa aangorraa kaatan biltsiginnaa jedhamtaniitiin bakka jirtanitti isin adamsanii isin guuran qaba tayyib Oromiyaa keessaa garan bahuu deemtan isin yoo ummanni Oromoo qabsoo isaa kaleessaatti deebi'ee barattoonni yuunivarsiitii keessaan fincila kaasanii ummanni Oromoo qotee bulaan gabbayee karaa cufee dargaggeessi gabbayee karaa cufee jaarsi karaa cufee qabsoo waraana adda bilisummaa Oromootiin makamee ummanni kuni gubbaaf jalaan ibidda isin hin naqee Esa bageessanii dhaquu deemtan esa baqattan hin ajjeeftan rakkoon qabu qawweellee itti baasan hin ajjeeftanis hin hiitanis garuu injifachuu hin dandeessan maaliif jennaan ummanni yoo ka'e gadhaabuu hin dandeessan ummanni yoo lakki jedhe abqa dhumate mootummaa jechuun ummata biyya kam keessattuu ummanni si gahee jira siin jennaan si gahee jira bakka nuti akka kun hin dhufneef isin kadhachaa jiru jalbaatee urgee maali yakki isaa mana hidhaa keessatti beelaan ajjeeftaniif Jaal Daawud Ibsaa maali badiin isaa mana hidhaatti ajjeestaniif Jaal Gammachuu Ayyaanaa maali yakki isaa mana hidhaatti du'uuf Oromoon eenyumaa gaditti qabsaa'ee hin beeku kanaaf warra uffata nugusummaa kaleessaa uffatee addabaabayii irratti nu arrabsu carraa kennitanii fi Oromoo arrabsaa jecha nama Oromoon arrafamuu hin qabu Oromoon du'uu hin qabu Oromoon hidhamuu hin qabu jedhu mana hidhaatti dararaa akkanatti Oromoo tokkoomsuu deemtu leencoon lataa waan dandeessan hunda godha isinillee hin arrabsinu Badaa fakkaatee gaarii ta'uu danda'a. Ummata keenya hidhaa jiru hunda nuu hiisisa. Abiyyi Ahmadii fi waraana keenya bosona jiru jidduutti tokkummaa uumaa. Nusaniin alatti waraana adda bilisummaa Oromoo eenyumaa olitti biyya san keessatti namni ummanni Oromoo abdii irraa qabu marroo dirribaati. Jaalattus jibbitus marroo yoo diqqaate miliyeena 10 leenjisuu qaba waraana. Miliyeena 10. Dhagaan karaa irra jettanillee waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uudha qaba. Dhagaan isin irra jettanis woboo ta'uudha qaba. Eessa deemta jedhee si booji'uudha qaba. Dhaamsa kana marroodhaaf naa geessa. Marroon miliyeena 10 qabaachuudha qaba laal miliyeena 10 dhugaa siif himaan. Oromiyaa bilisa godhuudhaaf. Oromiyaa Oromoo godhuudhaaf. Oromiyaan ta Oromoo haa taatuuf miliyeena 10 isa barbaachisa. Hin eebbisne ammas ganaa eebbisa. Nuti abdii namni irraa qabnu marroo qofa jaalattus jibbitus namni amma booda. Itoophiyaa keessatti dhufee maqaa Oromootiin jaalala Jawaar Muhammad Caalaa argatu hin jiru samii gabbuusii dachii ol baasi hin fiddu abadan hin fiddu namni akka ilalaan nama kana agarta namni haga nama kana ummata Oromoo bira jaalatamu iman dhufne amma booda tasumallee dachii qottus gubbaa gabbuustus lafa ol baastus hin jiru kun yoo maqaa isaan beeyne Jawaar Muhammad jedhama warri hin barrees bara asumaan
hin beeytan natti fakkaate. Nama kana caala namni jaalatamuun dhufu Oromoo keessatti. Kanaafi osoo jaalala baay'ina ummataatiin bilisummaan dhufuu danda'e. Osoo akka nama jaalatiinitiin nama isaa ka jalaa hidhamu hidhaa baasuun danda'ame Oromoon Jawaar Mohammad halkan takka mana hidhaan bulchu. Jawaar waggaa tokkoo fi baatii 7 hidhame. Gaafa hajaa isaa fixatanii quufanii jedhanii dee'atan gadi baasan har'arraa homaa nu godhuu hin danda'u jedhanii hiikan. Isintu baase Oromoo qabsooftan dhugaa. Sagalee taataniif dhugaa. Wareegamtan dhugaa. Oromoo meeqatu qabsaa'eef? Walakkaa Adaabbaa keessatti dodolaaf Adaabbaa gada fasaasaa keessatti gaafa Jawaar Mohammad gadaboo jedhee akkana garaa siin tumate nama meeqatu bahe? Miliyoona meeqaan baatanii Jawaar simattan? Dhaabbanni keessan bakkeen dhabame, bakkeen isin teessan dhabame, walirra dhaabattanii wal ajjeeftanii bakka jirtanii dhaabadhaa taa'uu hin dandeessan isiniin jedhe Jawaar. Maa akkasii qabsooftanii hin baasin aaree hidhaa? Maa akkasii gabbaatanii Jawaar hin baaftanii nutti hin argisiisin aaree? Kana kaa. Kanaafuu nuti namni Jawaar caala Oromiyaa keessa jaalatamu hin jiru. Keessaaf alaan siyaasas addunyaa birattis namni dhageettii qabu akka isa abadan hin jiru. Qabsaa'onni Oromoo hedduutu ture. Waaqoo guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, qabsaa'ota kaleessaa akka Taaddasaa Birruu, Jaalnadhii Gammadaa garuu akka Jawaar hin jiru. Jawaar jechuun nama Awurooppaa fi Ameerikaa biratti aktiivistii osoo hin taane hayyuu siyaasaa gaanfa Afrikaa jedhame Awurooppaa fi Ameerikaan irraa dubbattuudha. Nama addunyaa kana hundarra naanna'ee seenaa addunyaa ka ardii Afrikaa qorateedha. Oromoo ati isa hidhaan baafne qabsoofte. Jawaariin rabbii inni abdatee anaa fi si qofatu na hafa. Ummata kiyyaaf rabbi abdadhee biyya gale. Yoo ta'u ummata tiyyaa dadhabde ta rabbiitu jira jedhee waadaa seene Jawaar. Rabbi santu isa baase. Ani kanaaf afaan guutee Jawaar Muhammadiin maaliif Oromoodhaaf gadi baatee hin dubbanneen jedhu. Hamileetti isaa waa jedhu hin qabu. Kaleessa lubbuu tana nuu kenne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine nuun jedhe Jawaar Muhammad. Sirni kaleessaa sirni nugusaa cabee jedhe. Cabee bitintiin jedhee jedhe. Waggaa 8ffaa har'aa. Gaafa miidiyaa OMN gadi sii dhaabu qilleensa alagaa cabsine sirna alagaa cabsine Oromiyaan ni bilisoomte har'arraa kaasii qabsaa isin jedhe. Maal godheef an Jawaariif? Homa takka hangooneef astaayee akka isin agartan sanitti akka dubartiitti booyaa ture. Hin beeytanii ni yaadattan jedhee yaadan. Maal godhaaf? Imimmaan bichatti hafe. Cal'isee booyu week maal godha? Dhiira jechuun marroo dirribaati. Dhugaa sitti himaan. Ani gaafa fuutee obbodiyoon Jawaar hiite Oromoon Oromoo jettee himatin siin jedhee ture. Maqaa Oromoo jedhu kana kaasuun isin irratti haraama isiniin jedhan. Isinii kalaami. Hin fiddan nam tokko nama Jawaar caaloo jaalatamu. Abadan siyaasaallee nama isa caalaan fiddu. Hin fiddu bakka barbaadde samii seeni boolluu qotii baasi. Warruma kaleessaa san zamana Waaqoo guutuu nama meeqa Waaqoo wajjin dhaabachaa ture. Nama 2 3. Jawaar ammoo bakka teessan dhabdan, bakka dhaabattan dhabdan. Sii galee bakka teessu dhabde. Gindhiiriin keessatti nama meeqaan baatanii simattan Jawaariin Oromoo. Isin qofti osoo gadi baatanii qabsooftanii Jawaariin hidhaa baasuu hin dandeessanii. Menaaf himaa Adaabbaa keessatti nama meeqaan baatanii simattan. Harargee Ciroo Awwadaa Dadar keessatti nama meeqaan baatanii Jawaar simattan. Gaafa Abiyyiin Ahmad taankii fi matfii isaa dhokaasuu jalqabe nama takkaaf 2 qofatu dirratti isii lubbuu isaa qofee Jawaariif kennee hidhaa seene jechuudha. Warri gaafa san gabbayee bakka dhaabatu dhabe. Warri gaafa san gabbayee gara deemu dhabe. Nafsulli nafsiin shay'a ka Quraanni jedhu sana agartee dubbiin achitti galte. Oromoo nuti gaafuma bal'inna gadi yaanee lafa dhibbisummaa barbaachise. Si gala gaafuma bal'inna lafa dhibbisnaa, gaafuma nagayaa lafa dhibbisnaa, gaafuma nagayaa qabsoofnaa, gaafa rakkoomaaf hin qabsoofne. Saba Tigraay miliyoona 6 hanqanne. Hedduu na gubaana yoo seenaa waan kaleessa keessa taru yaadadhu. Na dhukkubsa. Hedduu na dhukkubsa. Kanaaf abdiin kiyya marroodha. Abdiin kiyya woboodha. Bilisummaan Oromoo marroo malee hin dhuftu. Shanee jarri jedhan kana si bilisoomsa. Shanee jarri jedhan kana dhugaatee si galcha. Shanee jarri jedhan kana du'a sirraa dhaaba. Shanee jarri jedhan kana karaa si baasa. Shanee jarri jedhan kanatti Oromiyaa warqii godha. Shanee jarri jedhan kanatu Oromoo galmaan gaya. Shanee jarri jedhan kanatu bakka itti barbaaddeen si gaya. Jaaladhu gadi bayi. Abadan Oromoodhaaf wanni shanee caalu hin jiru. Bilisummaa barbaadee Oromoon akka Oromootti dachiisaa irra jiraachuu barbaadan shanee olitti namni Oromiyaa bilisoomsu hin jiru. Woboo olitti namni Oromiyaadhaaf walabummaa fidu hin jiru. Abadan ka dogoggortes ka dogoggoruu baattes dhugaan jirtu tanu. Abiyyiin Ahmad akka isaatitti biyya bulchaa hin jiru.
jarana nuti salphinna waggaa 150 booda mililik qabriidhaa ka'ee nu bulchuun salphinna bar salphinna ma ulfinna Oromoo mee maal jettan isin hayyoonni Oromoo akka leencoo lataa waggaa 150 booda mililik qabrii ka'ee Oromoo bulchuun salphinna ma ulfinna leencoo naa deebisi mililik qabrii ka'ee jechuun haawaltii isaatii fi tishartii isaa sirra uffatanii alaabaa isaa qabatanii nuti ilmaan nugusaati jaalattanii jibbitanii dhiinne isin bulchina akkuma kaleessa isin boojine isin koloneeffanne waan isin barbaaddan hunda isin irraa fudhanne har'as deebine isin dhufnee nuun jechaa jiranii bar Finfinnee keessa dhaabatee Iskandar Naggaa dargaggeessa 1000 ijaaree Adaanechi gadi bu'i jedhaanii jira bar Oromoo salphinna moo ulfinna haawaltiin qabrii baatee yeroo si bulchitu ulfinna moo salphinna Abiyyi Ahmad irraa waa takka barbaadan yoo akka itti nu bulchitu ta'e akka Abiyyiitiin nu bulchi waan biraa yoo dhabde Abiyyi Ahmad ta'ii nu bulchi seenaa kaleessaa waan kaleessa nu balaaleffannu nutti hin fe'in hin fudhannu obboleessa kiyya hin fudhannu abadan ani hin fudhadhu akka Abiyyi Ahmadiitti Abiyyi Ahmad ta'ii nu bulchi qabriidhaa baaftee dhagaan nu bulchini tishartii jara kaleessaatiin nu bulchini muummicha ministeeraa ta'ii nu bulchi ati namaa gadii miti seeras tumuu dandeessa seeras baasuu dandeessa dhagaa keetuu sii dhaabna yoo barbaachisaa ta'e dhagaallee yoo taate akka kee ta'ii nu bulchi maaf akka namaa taate eenyutu akka namaa ta'e Itoophiyaa bulchaa ture si dura warri si dura dhufe Mangistuu Hayilemaaramis akkuma isaa ta'ee biyya bulche haga fedhe haa lolu waan fedhe haa godhu Mallasis akkuma isaa ta'ee biyya bulche waan fedhe haa godhu waan fedhe haa jijjiiru Hayilemaariyaam Dassaalanyis gaafa dhufe akkuma isaa ta'ee biyya bulche waan takka hin finne ati akkamitti qabriidhaa baastee dhagaan isin haa bulchuu nuun jetta obboleessoo dhagaan isin haa bulchuu Oromoo isin waggaa 150 booda dhagaan bultan kanaan isin irra seeratuma seera dhagaatiin isin bulcha qabrii baasee warri qabrii kaleessa jiru isin bulchuu qaban nuun jetta Abiyyi Ahmad ilma Oromooti ilma abbaa gadaati jecha kanaaf jecha Jaal Daawud Ibsaa mana hidhaa ta'a kanaaf jecha Jawaar ukkaamsitanii akka inni hin dubbanne gootani kanaaf jecha Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa ta'a kanaaf jecha Profeesar Mararaa Guddinaa afaan lugaamtanii yaa yoo dandeessan warri mootummaa kana keessa jirtan ijoolleen Oromoo isin dhukkubuu qaba biyaansi yoo diqqaate diqqoo mallee taatu isin dhukkubuu qaba jaran isin dhukkubuu qaba diqqishu mallee taatu isin dhukkubuu qaba ilmaan Oromooti isin hayyuu Oromoon qabdu beekaa Oromoon qabdu jabaa Oromoon qabdu dhagaadhaaf jecha kaan ajjeeftanii kaan hidhagguura kaan taargaa itti laxxaftanii shanee jecha shanee malee bilisummaan Oromoon dhuftu Oromoon gaafa shanee akka shaneetitti amanee fudhate maqaa isin nu baastanii isaan waraana adda bilisummaa Oromooti wallaahi al-aziim maqaa oppodiyoon jibbitu kanatti yoo amante Oromoo Harargee ka jirtu Baalee ka jirtu Arsii ka jirtu Guji ka jirtu Boorana ka jirtu Wallagga ka jirtu Oromiyaa kutaa 11 ka jirtu maqaa shanee jedhu kana gaafa fudhatte bilisoomte beekadhu anatu siif hima dhugaa jirtu bilisoomte akkanatti osoo ida karaan Oromiyaa hundi aspaaltiidha Oromiyaan hundi warqiidha Oromiyaan hundi akka Dubaay kanatti fooqiin isii fooqiidha la magaalaa gugundoo mandaraa ganda keessaa karaan tokko karaan aspaaltiin qabne hin jiru karaan tokko karaan ifaan qabne hin jiru gandi tokko gandi ifaan qabne hin jiru shaneen biyya qabatte taanaan shaneen Oromiyaa qabatte taanaan Oromiyaan urdi akka urjii halkanii kanatti bareetti karaan isii hundi aspaaltiidha gandi isii hunda keessa kaaraba jira elektirikii eddoo hunda baadiyaa gammoojjii hundatti karaan zalaxii isinii gala eddoo hundatti abbaa biyyaati ka'a maaliif isaan biyya dhooggatanii kanatti ofirraa ittisu beeytanii maaliif biyya dhoorgatanii irraa dhoorgu beeytanii akka Oromiyaan akka namaatitti hin jiraanneefi akka Oromiyaan cululuuxee bareeddee hin jiraanneefi gaafa shaneen aangoo qabate Oromiyaan urjii fakkaatti Dubaay fakkaatti fooqii Dubaayitti har'a addunyaan itti hawwitee faranjiin har'a eessa deemti beeytanii Dubaay deemti bar yeroo iriftii isaanii yeroo boqonnaa isaanii Dubaay dhaqanii Dubaayitti boqonnaa fudhatu akkas fakkaatti Oromiyaan gaafa marroon bilisa baase akkas taate Oromiyaan gaafa shaneen jedhan kun aangoo qabate akkas taate Oromiyaan gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa hunda waliin ga'ee dhuunfate jechuudha. Maaliif jennaan qabeenyi tokko Oromiyaa keessaa bahee ganda takkan seenu. Qabeenya Oromiyaan qabdu har'a Oromiyaan itti fayyadamaa jiru. Qabeenya Oromiyaan qabdu Oromoon itti fayyadamaa jiru. Qabeenya Oromiyaan qabdu Oromoon irraa bu'aa buufataa jiru. Karaa kamtu dalagamee aga Abiyyiin Ahmad dhufe. Waajjira kamtu ijaaramee aga Abiyyiin Ahmad dhufe.
Ganda kam keessatti ifaan galee aga Abiyyiin Ahmad dhufe. Karaa kamtu karaan aspaaltii manneen barnootaa meeqatu ijaarame aga Abiyyiin Ahmad dhufe. Lafa naa kaayaa yoo jiraate. Maaliif dhiiba marroo? Maaliif Daawud mana hidhaa ta'a? Maaliif Jaaladdiin Raggaasaa mana hidhaa ta'a? Sababii maa inni? Jarri kun warra yaadaan folme sirri. Marroo maaliif ofirraa dhiibu? Maaliif shanee jedhanii achi dhiibu? Oromiyaan akka namaatiif jiraattu hin barbaadan. Shaneen jaannata jiru addunyaati Oromoodhaaf. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaaf ampuuliidha. Jabaadhaa isiniin jenna ijoolleen teenya bosona jirtan. Oromoo hunda barsiisa. Mandara keessa gasseenaa Oromoo barsiisa. Ganda keessa gasseenaa Oromoo barsiisa. Nuti karaa keessan hunda ifaa isinii goona jedhani. Magaalaa hunda keessatti ifaa isinii galchina jedhani. Karaa hunda keessa aspaaltii isinii goona jedhani. Oromiyaa bifa kanaan isinii deemnaan jedhani. Kottaan wajjin dhaabbadhaa jaa uummata kakaasa. Walitti qabaa uummataaf gorsa kenna. Uummanni waan isin gootaniif hin beeku. Barsiisutu isinirra jira. Itti himutu isinirra jira. Dhugaa Rabbii isinitti himaan. Amma nam tokko jechaan jedhu kana soba jettaa sobaa miti. Isin hin beeytanii Jawaar faa gaafadha. Warra Oromiyaa tana keessa zooree dhaqee qabrii goototaa daawwatee qarbii waaqoo guutuu daawwatee madda walaabuu dhaqee baaleen dhaqee uummata gammoojjii baalee laalee Oromiyaa tana hunda abuuree bar Jawaar aga biyya deebi'e. Maaliif akkas godha beeytu? Maaliif namni diqqaa guddaa yoo aangoo qabatu Oromoo balleessa? Maaliif waraana adda bilisummaa Oromoo jibban? Isa jedhu kanaaf Jawaar Muhammad Oromiyaa tana keessa deeme akkuma biyya deebi'e. Wanti Oromiyaan qabdu warqiin, qamadiin, garbuun, bunni, zayitiin, saliixiin, sukkarri, wannummaan takka aanan wanni Oromiyaan dhabde hin jirtu. Kana hunda Oromoon irraa fayyadamee hin beeku. Sinii galee wobo ergaan kiyya isinii dabarsu kana. Abiyyiin Ahmad ammoo yoo Oromoo taate akka Oromootiin nu bulchi. Yeroo keeti. Gizee keeti. Gizee keetitti dhagaa qabriidhaa baaftee dhagaan bulaa nuun hin jedhin obboleessa kiyya. Salphina guddaa siifillee. Siidaa kanas isinii kaayee siidaa kanatti amana nuun hin jedhin hin amannu nutiitti. Ati ka itti amante. Haga dandeette uummata ajjeesi. Haga dandeette uummata fixi. Haga dandeette uummata hidhi. Garuu hin fudhannu nu kana abadan. Sii galee hin fudhannu. Inumaayyuu amma fotoo qopheessitanii naannoo hunda facaasuu deemaa jiran waan isin ajaa'ibu. Fotoo namicha sanii, fotoo intaloo xaayituu jedhanii ijoollee Oromoo manneen barnootaa hunda keessa qooduufi deeman. Seenaan jara kana akkanaa baradhaa. Seenaan akkas jedhaa jiranii bara. Kunoo jammaran amma. Seenaa san qabrii kaleessa dhagaa nurra ijaaran amma fotoo isaanii isin kennanii baradhaa isiniin jechuu deemaa jiran. Eeggadhaa torbee kana keessa barattoonni Oromoo uummanni Itoophiyaa keessa jirtan. Uummanni Oromoo hundi fotoo Minilikii fi fotoo xaayituu jedhanii barreessanii isinii qooduu deeman. Yaa subhanallah qabrii keessaa baasanii ittiin nama bulchu. Maal jarana salphinne kana qabu? Hin salphattu Abiyyi Ahmad akkamitti ati seenaa kaleessaatiin nu bulchuu deemta? Gizee kana keessatti jaarraa 21 keessatti osoo biyaansi akkuma keetiin nu bulchitee bar sin jibbinuu bar sila. Wallaahi sin jibbinuu sila. Hedduu na gaddisiise waa baay'ee arge waraqaa isin amma olii ga'oofaa jirtan fotoo xaayituu jettanii fotoo Minilik ummata Oromoo barsiisuu qabna dhaloonni kun waan dogoggoraa barate juntaan akkana dalage jettanii ijoollee teennarra kana barsiisuu deemtan hedduu waan gaarii irra jirta jabaadha. Oromoo akkasumatti dhagaan bulcha. Warri silaa aangoo qabu Oromoo bakka buufatee ummata bakka nu buufate warri jedhu namni Oromoodhaa dubbatu hin jiru. Obbo Diyoo keessa jechuudha. Nuti ka jennu tokkummaan ummata Oromoo jabaachuu barbaannaan Abiyyiin akka Abiyyiitiin nu bulchuudha qabda. Akka keetitti nu bulchuu sirra jira. Akka nama biraa taatee nu bulchuu hin dandeessu. Tokko kana. Lammata ummata Oromoo mana hidhaa jiru hunda nu hiiki. Si galee ijoollee keenya bosona jiran marroo dabalatee waraana adda bilisummaa Oromoo shanee jettee irra duultu dhaabi. Oromoonis informeeshinii dabarsitanii kennina. Waraana adda bilisummaa Oromoo xilaata keessanii miti isinitti himee ture. Oromiyaa hundi aspaaltii isinii taati karaan. Oromiyaan hundi gaafa waraana adda bilisummaa Oromoo aangoo argate. Oromiyaan hundi ampuuliidha. Warri baadiyaa keessan rakkattanii kaarabaa dhabdanii humna kaarabaa faanoosa dhaamsattanii rakkattan kuni marti isinii sirraa. Isinii galee kana fiduudhaaf ammoo Oromoon tattaafachuudha qaba. Nama isaatitti amanuudha qaba. Jarri maaliif maqaa shanee jedhu kana waraana adda bilisummaa Oromootii kennanii? Mallas gaafa dhufee biyya bulchaa ture maqaa abaa'oo jedhu kenneefi ofirraa dhiibaa ture. Mallas Zeenaawiin. Abiyyiin Ahmad gaafa dhufe maqaa shanee jedhu kenneefi ofirraa dhiibaa jira. Ka Abiyyi booda dhufullee maqama biraa kenneefi ofirraa dhiiba. Maaliif? Jarri kun abbaa biyyaa ta'uun amananii biyya kana yoo jarri dhuunfatte Oromiyaa warqii taati.
Oromiyaan hundi aspaaltii taati. Oromiyaan hundi waan barbaaddu argatti. Uummanni Oromoo hundi hin rakkatu. Baadiyaa hunda keessatti ifaan galaa. Addunyaan hawwitee dhuftee turizimii daawwannaadhaaf Oromiyaatti deemanii. Oromiyaan inuma warqii taati. Kanumaaf dida waan biraatii miti. Akka uummanni Oromoo warqii kana ta'uun fedhan isaan. Kanaaf abaa'oo kana yeroo mallas abaa'oo jedhanii yeroo abiyyi ammoo shanee jedhanii maqaa itti baasanii badheetti dhiiban jechuudha. Waan biraa waan takka of keessaan qabu. Kana siyaasni Abiyyi Ahmad. Shaneen akkasii maal balleesse beektanii? Oromoon bilisoomuu qaba jedhee falme waan biraa takka hin qabu. Kanaaf kun dhaabbachuu qabaadha amma ilaalchi kiyya walumaa galatti. Kuni dhaabbachuudha qaba. Abiyyi Ahmad nuti aangoo keetitti hin ajamnu. Garuu atis akka kee ta'ii nu bulchi. Akka kee ta'ii nu bulchi. Haga Rabbi carraasii kenne waggaa takka bulchi, waggaa lama bulchi, waggaa sadi bulchi akka muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad ta'ii nu bulchi. Dhagaadhaan nu bulchuu, siidaadhaan nu bulchuu, tirriktistiriin nu bulchuu, tarattaratiin nu bulchuu kanan fudhannu. Tarattaratiidhaan bulaan jirtu addunyaan. Namni martuu yeroo dhufe taarika dalagee deema malee taarika kaleessaa ebaluun kun akkana siin goone ebaluun kun nuti barannee quufne kana nu keessaa baasuu hin dandeessu. Si dura ammoo wanni kun dubbatamee dhume ati akka kee ta'ii seenaa dalagii deemi. Haga biyya san bulchitu Rabbitu beeka. Waggaa takka bulchite waggaa afran kee kanaan fixattaaf hin fixattuu hin beektu. Kanaaf gifii Oromoo irra hojjettu dhaabi. Hidhamtoota Oromoota mana hidhaa jiran hiiki. Yooma namni illee waa si godhuu baate Rabbi illee nima jira barra. Si galee Abiyyi Ahmad. Rabbummaan inuma dalaga hojii isaa. Ati gara keetii waraana qabaa, diroonii qabaa, diroonii qopheeffadhee yoo isaan na dubbatan dirooniin dhukkee kaasaadha. Kunis waan ta'uu miti. Diroonii Rabbi qabullee yoo katasaa Rabbiin diroonii ofiisi darbellee sunis rakkoodha. Diroonii Rabbi illee hin irraanfatin jechuu kiyya. Rabbi carraa san sii kenne. Tigilii uummata Oromootiin achi dhafuus hin dagatin. Awwalumaa galatti dhaamsi kiyya. Uummata Oromoo hidhaa jiru nuu hiiki. Qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo sababa Oromootiif hiitee irra teettu baasi. Jarri kun qawwee qabatanii si falmaan jiran. Karaa nagaa qabsoofna jedhanii kaleessa waadaa seenan hidharraa hiiki. Qabsoo isaanii karaa nagaa itti hafuufani. Uummata Oromoo jidduutti waliigaltee uumuu yoo barbaadde tokkummaa uummata Oromoo cimsi. Oromoo ofirraan dhiibin Oromoo ofitti siisi. Si fayyada. Waraana adda bilisummaa Oromoo shanee jettee ijoollee har'arramee nama meeqa itti ergite ijoollee Oromoo. Wallagga keessatti nama meeqa booji'ame. Ilmaan Oromooti suni marti. Ka wareegames hedduudha. Ijoollee Oromooti. Maaliif Oromoon Oromoo ajjeesa? Dalagaa keessan jechuudha. Rabbi illeen kana hunda galmeessaa jira jechuudha. Badii biyya san keessa dalaga hundi galmayaa jira. Kanaaf dhaamsi kiyya shaneen Oromoodhaaf warqiidha. Warqii masin Oromiyaa keessaa guurtanii biyya ambaatitti ergitan saniin tokko Oromoon. Waraanni adda bilisummaa Oromoo. Wallaalaan tokko hin barsiifanna wallaalaa kennallee. Amma boodan arrabsinu ijoollee teenna. Dogoggora nu arrabsan. Ka osoo dubbiin hin galiniif nu arrabsan. Gorfanneetiin itti himna. Jedhana waraanni adda bilisummaa Oromoo xilaata keessanii miti. Dhaabbadhaa jenneeni hin gorfanna. Fudhachuu haa baatu guyyaa tokko fudhata. Har'a yoo dide bor isheedha. Iftaan yoo dide iftaan fudhata. Tartiibaan amansiisaa deemna malee namni hundi wanni marti galeefii takkaan waan an jedhu kana galeefii hin fudhatu. Awwalii gala dhaamsi kiyya Abiyyiin Ahmad tokkummaa Oromoo irratti dalaguu qabaadhaam. Tokkummaa Oromoo irratti dalaguun eenyu? Jawaar faa hiiteemi? Bareeda. Si galateeffannee jiru. Rakkoon qabu. Hiiki Jaal Abdii Raggaasaallee. Koloneel Gammachuu Ayyaanaallee hiiki. Hidhamtoota adda bilisummaa Oromoo akkuma jiranitti hiiki. Ammallee Oromoon si galateeffata malee sin abaaru. Si gala obboleesso osoo waan badaa dalaydee si abaarami. Yoo ati waan gaarii dalaydee namni si abaareeyyuu abaariin sun si biran geettuu bara. Osoo fakkeenya wati amma hidhamtoota adda bilisummaa Oromoo hiite Abiyyiin maal godhe maal akkas godhe jedhee tokko si arrabsullee numa jira. Sun wallaalummaa isaati. Waa goote hiiki. Taraan kuni taraa keeti. Ankana simatti ma jala tarree. Biyya ka bulchaa jiru si. Akka keetitti biyya bulchuudha qabda.